Ji'a Ramadaanaa kanaan akkamitti ajirii guddaa argatteetiin akka jijjiiramuu dandeessu waan shan keessatti karoora bareedaa siif kaaya. Viidiyoon kun baay'ee tokko si barbaachisa. Ji'a Ramadaanaa keessarraa nama musliimaa birootiifis dabarsii nabiyyi irratti salawaata buusii waan siif hin galiin gaafadhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ji'a Ramadaanaa kana keessa jijjiiramuudhaaf nama waa qara'ees taate nama hin qara'iyyoo taate nama kamuu ta'e akkaataa itti ajirii guddaa ittiin argatu dandeetu viidiyoo kana keessa si barsiisa. Tokkoffaan kallattii soomaatiin. Sooma maashaallah atuutti jirta rabbi sirraa haqee balu garuu wanti naa gootu maalidha? Waan sooma keessi jalaa balleessu waan ajirii isaas jalaa hir'isu inshaallah sanillee yeroo biraa si barsiisa. Wantoota akkanaa kanneen guutumaan guutuutti irraa fagaadhu ittiin dhihaatiin adaraa kee eeggadhu. Lammaffaan salaata. Salaata keessattuu salaata waajibaa shanani. Sooma salaata waajibaa shanan yoo ka hin salaanne ta'e soomni kee faayidaa hin qabu hiikkaa hin qabu. Maa utubaa amantii salaanni utubaa amantiiti. Utubaa amantii atoof jalaa balleessite. Utubaan amantii yoo hin jirre ta'e soomni kee hiikkaa maalii qaba? Islaamummaan kee illee hin jiru islaamummaa keessaa baata. Sababa kanaaf duraanillee yoo ka salaata dhiistu ta'e leenjii guddaa fudhatta Ramadaana kana keessa salaata hin dhiisini. Eeyyan salaata hin dhiisini. Salaata irra jabaadhuutiin salaata kee jabeeffadhu du'aa sirrii kadhadhu adaraa. Salaata kanaaf yaa rabbi naa laafis jedhi du'aa'ii Ramadaana kana keessa sirritti kadhadhu of leenjisi of barsiisi. Inni sadaffaan sadaqaadha. Sadaqaa waan dandeettuun sadaqadhu. Birrii takkamaan ta'in sadaqadhu. Abbaa fedhes sadaqadhu. Masjiida sadaqattee rakkataaf sadaqattee kallattii kamiinuu sadaqaan gosa hedduu jira. Kallattii gosa isaa hundaan waan feete sadaqattee sadaqaa iman dhiisini. Sadaqaan Ramadaana keessaa ajrii guddaa sii qaba. Dachaa bareedaadhaan rabbiin sii deebisa. Kanaaf sadaqaa irratti xiyyeeffadhu. Kenni. Afraffaan zikriidha. Zikriin gosa hedduutu jira. Waan zikrii wal qabatu zikrii karaa salphaa ta'een afaan Oromootiin aappilikeeshinii addaa wallahi aappilikeeshinii isa fakkaatu kan ofii kiyya afaan Oromootiin argee hin beekne aappilikeeshinii akkasitti dhufaa jira. Aappilikeeshinii sana kun argaa jirtanii namni barbaadan koomentii irratti du'aayii godhaatiin ni barbaannaa jedhaatiin barreessaa. Inshallah aappilikeeshiniin kun isin bira ni ga'a. Zikrii irra jabaadhu. Zikrii irra jabaadhu. Wallahi zikriin gosa hedduun jira. Zikrii gosa inni jiru hundaan yoo irra akka jabaatu ta'e ajrii guddaatti argatta. Sadarkaa guddaatti argatta. Ramadaana kana keessa waan guddaa ittiin mindeeffamta jechuudha. Inni shanaffaa fi inni xumuraa Qur'aana. Qur'aana wannuma beektu qara'i. Wannuma beektu qara'i. Fakkeenya namni Faatihaa wallaalee hin jiru. Namni qul huwallahu ahadii wallaalee hin jiru. Qul a'uudhu birabbi naas, qul a'uudhu birabbil falaq. Wantoota kanneen namni wallaalee hin jiru. Wantootuma beektu kanneen irra deddeebi'i qara'i. Bakka irra deddeebi'i. Keessattuu suuraan qul huwallahu ahadii ta'adilu thulufal Qur'aana jedhan. Tokko sadaffaa Qur'aanaatti qixxooftii jedhan. Sababa kanaaf suuraalee akkanaa kanneen irra deddeebiidhaan wannuma beektu bakka sadaqatta khayrii kee dalagatta rabbiin biratti ajrii guddaa argatta sadarkaan kee ol sii ka'aa deema. Ramadaana kiyyaaf kee Ramadaana milkii ka barakaa ka khayrii guddaa keessa gaanu rabbiin ufaa taasisu jabaadhuutiin sooma kee irratti cimii